jaallatamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo jechuudha kan biyya alaa fi biyya keessatti argamtan hundumti keessanii bakkuma jirtanitti salaamanni kiyya qilleensaa barari'ee bakkuma jirtanitti isin haa ta'u isiniin jedha. Warroonni YouTube gubbaa jirtan, warroonni YouTube hordoftan hundumti keessanuu YouTube kiyya muhiimaanidha. YouTube kiyya subscribe, like, share akka naa gootan abdiin isinirraa qaba jechuudha. Maaliif ummata adiidhaan subscribe, share, like naa godhaadhee kadhachuu hin barbaadu. Anis Oromoodha, Oromootii isinuma kadhachuun barbaada jechuudha. Viidiyoolee garaagaraati jechuudha. Akka viidiyoolee akkaataa viidiyoo ittiin hojjetan bakka nama jiru kanatti baay'ee tokko rakkisaadha. Garuu akkasumatti bu'aa wayii hedduu keessa darbeeti jechuudha kan ani hojjedhu. YouTube muhiimaan hordoftanii fi akkasuma kan hordofin like, share, subscribe gootanii akka gara kiyya seentanii fi viidiyoolee nu hojjennu akka daawwatan isin beeksisna jechuudha. Salaamanni kiyya bakkuma jirtunis isin haa ga'u. Like, share, subscribe godhaa. Kanatti aansee ammoo jechuudha asumaan sirba waa'ee haadhaa irratti reakshinii tokko hojjennee jirra. Gamanumaan gara reakshinii isin dabarsina. Bun! Fageenya na dhowweef malee si yaaduun ifne haadha koo maaliin godhaa garuu fageenya tahamaatu nagaan ta'i. Harmeeto, halalo sinar.